Bidiruu godaantota feetee Yemen irraa gara Jibuutii otoo imaltuu dhidhimteen lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 24 gahu wiirtuu kunuunsa godaantota IOM irraa kan dubbisne Dr. Yesuuf Muusaa himaniiru. Bidiruun qarqara galaana Diimaa Jibuutiitti yeroo dhiyaatutti dhidhimte kun namoota 77 feetee akka turte dhaabbata biyyoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota IOM kun ibseera. Bidiruun baqattoota Itoophiyaa kunneen qabattee dhidhimuu jalqaba kan argan warra qurxummii kiyyeessan yoo ta'u isa booda waan ijaan argan eegdota handaara galaanaatti himan. Kan hordofuun lubbu baraartonni kanneen dhidhiman keessaa 33 baraaruu Jibuutiitti dippiloomatiin Itoophiyaa Adaraa Tamasgan himaniiru. Handaara galaana Jibuutii magaalaa xiqqoo Godoriyaa jedhamtu erga walitti qabamanii booda wal'aansaaf gara hospitaalaa geeffamaniiru. Kanneen lubbuun hafan keessaa namni eenyummaasaa fi sagaleesaa akka hin fayyadamne gaafate haala ture nutti himeera. Galaana keessa dhakaan wayii ture. Bidiruun isatti bu'e. Achiin namichi bidiruu oofu karaa biraa irraan nan deemaa jedhee otoo naanna'u kana gidduutti hattoonni dhufan funyoo bidiruun yeroo lafa geessutti itti hidhamu kutanii bidiruun gara duubaatti deebite otoo iyyinu adaraa allaa otoo jennu kiristaanonni waaqa sodaadhu otoo jedhanii jarri didaniituma deemanii kanumaan lammiin Itoophiyaa inni allaan isa baase ba'e ani jerikaana beenzinni keessaa dhangalaase duuda koo irratti hidhee sa'aatii walakkaadhaaf namoota 5 biroo harka qabadhee erga wajjin bishaan dhiibaa turree booda baane durumaan gaafachii kaanu namni baay'ateeraa otoo jennuu daldaalaan nama 20 irratti dabale balaan immoo yeroodhuma Jibuutii qarqara ga'uudhaaf jennu mudate. Jibuutiitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Biraanuu Tsaggaayee taatee mudate kanaaf gadda isaanii ergaa toora X irratti barreessaniin ibsaniiru. Imalli seeraan alaa Jibuutii irraa gara biyyoota baha giddu galeessaatti taasifamu balaafamaadha. Sababa kanaan lubbuu namaa dhabuun baratamaa ta'eera. Kun irra deddeebiin mudataa jedhan ambaasaadar Biraanuun namni balaa kanarraa hafee BBC'n dubbise yeroo deemus yeroo deebi'us daldaalaaf akka kaffale nutti himeera. Waggaa 2 duras yeroon deeme bidiruudhaan deeme daldalaadhaaf 17,000 kaffalle Yemen jiraachuudhaaf otoo hin taane gara Saawudii deemee jireenya koo jijjiiruudhaaf yaadeeni garuu naaf milkoofne biyya ormaa sana keessa jiraachuu eejaan dandeenyeef deebi'uuf kaane yeroo deebinu kanattis daldalaadhaaf kaffaleetudha bidiruu sanas yeroo yaabne waan filannoo biraan qabnee fi gara biyyaatti deebi'uu waan barbaannuufi baga waaqni lubbuu koo maaree malee gara biyya ormaatti nan deebi'aa yaada jedhuun qabu. Yemen keessaa yeroo ammaa namni deebi'uu barbaadu jiru garuu. Olaa jedhama yeroo ammaa miidiyaaleen addunyaa na dhiphisaa jiru jechuun BBC'tti dubbate wanti qalbii namootaa harkisee miidiyaaleen akka isa iyyaafatan taasise immoo hojii innii fi imaltoonni kaan dalaganidha. Torban darbee gaafa kamisaa taatee mudatedha. Yeroon ammoo waaree booda sa'aatii 12 walakkaadha. Viidiyoon waraabames hedduu qoodameera. Viidiyoon kun daandii guddaa Ameerikaa bulchiinsa Minisootaa irratti maanguddoo ibiddii konkolaataa isaatti qabate yeroo namoonni lubbuu oolchuuf yaalan agarsiisa. Konkolaachiftoonni daandicharra darbaa turanis itti goruun lubbuu nama kanaa baraaruuf kan danda'an hunda gochuu eegalan. Balballi konkolaataa isaan didee yeroo wal'aansoo qaban konkolaataasaa arrabi ibiddaa yeroo liqimsu viidiyoon kun mul'isa. Boodarras lubbuu nama kanaa oolchan gochi namoota kanaas jajamaa jira. Namoota lubbuu namoota kaan oolchan keessaa immoo dhalataa Itoophiyaa yeroo ammaa Ameerikaa jiraatan Kadir Tolaa tokkodha. Haala ture ammayyuu ittaanaan dubbiseera. Dalagaaf jara ba'ee karaa namoota warroota kilaayintii keetanii dubbisuudhaaf osoo deemu jiru. Haayiwee gubbaatti konkolaataa ibidditti qabatee tokko argee itti dhiyaadheetiin konkolaataa koo dhaabee keessaa bu'eetiin namoonni hedduunis konkolaataa dhaabanii keessaa bu'anii namni keessa jiramoo hin jiru ilaaluudhaaf karaa konkolaatichaa fiigan namtichi tokko kan umriin isaa 71 ta'e konkolaataa keessatti Aksiidanta seenee ture konkolaatichi bampara haayiweedha kan sibiila haayiwee irratti maddii haayiwee irratti tolchan san dhaheetiin karaa mirgaatiin ibidditti qabate. Tole haayiwee gaafa jennu daandii guddaa mii? Isa qalabaatti mangadii jansan biyya keenyatti natti fakkaata ta'e daandii guddicha. Tole kanaaf namichi sibiila daandii qarqara jirutti bu'eetidha konkolaataan gubachuu ka'e viidiyoon argee akkas mul'isa. Ibiddi margarraa eegalee makiinaa jala seenee karaa harka mirgaatiin hulaa banuu hin dandeenye ture. Karaa harka bitaatiin bakka inni taa'uun ammoo sibiilli hulaa qabee ture. Sibiila sanii nama hedduun yaallee hulaa kana banuudhaaf xiqqoo dhiibnee garuu banuu hin dandeenye. Yeroo sanitti daawwitis cabsuu yaallee harkisnee baasuudhaaf sunis milkoofne achi namtichi highway helper warra karaa guddaa irratti nama gargaaran tokko dhufee daawwitii cabsee eeganni daawwitii san cabsee foddaa daawwitii eega cabsee harkisnee keessaa baasne jechuudha. Yeroo sanitti ibiddi
Agoon nuti baasne ibiddi makiinaa hunda fudhate jechuudha. Sakandii 30 gadi qabna ture namicha san lubbuu isaa baraaruudha. Sakandii 30 barfattanii jiraattanii namichi sun lubbuun isaa darbuu danda'a ture. Lubbuun isaa darbuu ni danda'a ture. Because ibiddi yoo kan bakka inni taa'uun yoo ibiddi jalaan nuti ol bahee nutis harkaan qabachuu hin dandeenyu. Innis karaan ittiin bahu hin jiru. Ammoo karaan guddicharra yeroo sanitti yeroo biiziidha. Yeroo manni Ameerikaadhaa takka dalagaa deemu takka dalagaa irraa bahu waan ta'eef. Poolisas ta'ee firefighter makiinaa ibidda dhaamsus ta'ee poolisni egaa hundi dhumate booda dhufe. So kanaafuu garuu uummanni biyya kana Minnesota agartee mirga ilma namaatiif uummata yaada waan ta'eef kanaaf Oromoonis magaalaa kana keessatti heddummattee jiraatti namoota dhaabateetiin namticha san lubbuu isaa baraara jechuudha. Ammati ogummaa akkas nama baraaruu qabda moo leenjisteetta moo maarraa kaateetti waan akkasii kana keessa qooda fudhatte? No, actually no, waan akkasii takka naqonnamees hin beeku. Garuu dalagaan kiyya oolmaa manguddoo wajjin oola waan ta'eef namoota agartee humna dhabeeyyii ta'an namoolee rakkina qaamaa qabanis akkasii kan humna hin qabne yoo arge bira hin dabru. Kanuma malee geeyyii maali osoo hin ta'in lubbuma isaa baraaruudhaaf egaa namni nama tokko isa konkolaataa keessa taa'ee gubataa jiru dhaabattee ilaaluus hedduu sitti ulfaata. Yoo ma argitee gargaartee yoo yaaltee kuftes gartee at least xiqqoo haamileef ta'a. Yoo ammoo dhaabattee ilaaltee namni kun gubatee du'e ta'e akkamitti namni fooliin jiraataa hedduu ulfaata waan ta'eef akka namummaatti addunyaa kanarraa amma balaa hedduu jira. Ilmi namaa wal jibbee ilmi namaa waliin yaadu fakkeessanii warri sooshaal miidiyaa kunis akka ilmi namaa marti wal jibbe fakkeessutti wanti akkana arguun namoonni waliin beekne waliin dhufanii nama tokko lubbuu baraaruun lubbuu isaanii riskiirra buusanii kun wanta addunyaafis fakkeenya ta'uu jedheetiin yaada. Kanaaf ati viidiyoonis vaayiroo ta'e kan viidiyoo waraabe ammoo kaameraa namni qabateetii miti. Konkolaataa kiyyatu yoggoon dhaabadhee ogguuwwan manaa bahus ni waraabaa mana galus ni waraabaa waan ta'eef konkolaataa makiyyatu akka tasaa waraabe sii galee. Malee namni dhaabatee waraabee hin jiru namni telefoona namnummaan viidiyoo takka waraabuu ture hin jiru yeroo sanitti namicha kanuma lubbuu baraaruudha malee. Viidiyoon kun kanumatti waraabde jechuudha. Viidiyoon kun kan konkolaataa kiyya keessaa waraabame karaa afuriin waraabame konkolaatichi kaameraa afur qaba. Afoo duuba cinaa lameen karaa hundaanuu waraabe. So kanaaf namni viidiyoo akkana arganii waan hin beekneef ta'e addunyaa mara waliin ga'e amma miidiyoonni guguddoonis nama dhugaa BBC afaan Oromoo ta'eef Oromoo dubbanne kan duraatti jedhee malee namoota hedduu jala telefoona kaasaa hin jiru. Anoon akkana keessa seenuuf hin goone garuu just overwhelming addunyaa mara toona jechuu jira. New Zealand, Switzerland, China, Al Jazeera, uummatootaan takka dhaga'ee hin beekne all the way to Mexico namoota afaan isaanii hin beekne marattuu naqafamu jira. Sii bilbiluu? Feesbuukiin kiyya ol guutee jira. Namooti hedduu ammallee sooshaal miidiyaa hedduu irratti viidiyoon tokko kan Twitter gubbatti namticha riippoortii tokko gadhiisee miliyoona 16 akkas qaba viiyuu. Baay'ee. Ati waggaa meeqa argachii jiraachuu eegaltee? Waggaa 20 akkas ta'eera biyya kana. Maatii wajjin dhattee? Biyyumaa kanatti guddadhee Minnesootatti guddadhee. Kana maatii qabda bultii qabda? Haadha manaa fi daa'ima takka qaba. Bareeda. Amma kanatti fakkaatutti Ameerikaan kun namuu jireenya ofitti muddaman natti fakkaata. Kanaaf namni daandii guddaas ta'u konkolaataa isaa dhaabee nama rakkoo keessa jiru gargaaruunsaa kanaafidha xiqqoo qalbii addunyaa harkisees natti fakkaata. Viidiyoo ta'uunsaas qalbii namaa nama hawwata natti fakkaata. Inni guddaan garuu gaarummaa namni isin dalagdan natti fakkaata. Isin waliin namoota hagamii turmaate? Nama kana jahani ta'a. Namichi of wallaalee ture? Lubbuun tana si keessa bahuuf hin baasuu harka namaa jirti. Harka namni jirti garuu nama ati hin beekne takka yoo dhufeetti si gargaaruu yaalu namoonni kun ni milkaa'anii moo hin milkaa'anii hulaa kana ni banan moo hin bananii na baasan moo na hin baasanii kan jedhu rifaatoo hedduu keessa ture. By the way, I think lawyer biyya kanaatti si'a. Fuula isaa akkana ilaalte nama tokko ni jira ni beeksisa akka hedduu rifatee jiru so wanta akka dubbatuu hin danda'u ture. Very surprised ta'ee ture. Baga rabbiin isa baase jedha gaanii. Hayyee guddaa ulfaadhu guddaa galatoomne. Jetti haleellaa qilleensaa fe'ee baqanne. Otuu jettiin waraanaa hin jiru ta'ee mana keenya dhiisnee hin baanu turre. Waraanni waggaa tokkoof gaggeeffame badii olaanaa biyyattii irratti dhaqqabsiiseera. Lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'amanis qe'ee isaan irraa buqqa'uuf dirqamaniiru.
BBC'n miidhaa bataskaana umdurmaan bakka Saaraa fi maatiin biroo itti waaqeffatan dhaquun hubachuu danda'eera. Kanneen ijaan arganis dhiiroti uffata dambii humnoota addaa Sudaan yookiin RSF jedhamuun beekaman yeroo waraanni jalqabe bataskaana haleeluu himu. RSF garuu himanicha kana ni waakkata. Bataskaanichatti dubartiin waaqeffatan biraa balaa dhaqqabe miseensoti durii waan ta'e viidiyoon akka argan jechaa jiru. Balaa bataskaanarra gahe kiristaanota asitti waaqeffataa turanitti agarsiisneerra. Bataskaanni keenya mana keenya. Bataskaana akkaan bareedu keessa jiraanneerra. Kuni bataskaanarratti raawwata jedhee